Iddoo biraa guyyaa kumada barsuura godoo ormaa keessatti gammachuu argamurra balbala mana kee. Boqonnaa 15 gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbii kana dubbataa. Innis immoo maal dubbataa? Lakkoofsuma tokko kaasee amma 32 isa jirudha. Tokkoffaa waa'ee hoolaa badee argamee dubbata. Lammaffaa waa'ee meetii badee argamee dubbata. Sadaffaa waa'ee ilma badee argameeti. Kana nu laata duraa. Yaa Waaqayyo dubbii kee nutti dubbadhu. Gurra si dhaga'u nu hubbani. Dubbii kee nutti dubbadhu. Warra addana jirrutti, warra mana jirrutti Waaqayyo isa jiraata. Ati Waaqa tokkichaa iddoo hundumaa iji kee akka ilaalanii hubatanii warri mana jiran, warri mana ta'an sagada kana sirna waaqeffannaa isaanii isa silaa waldaatti hirmatan kana mana ta'anii hafuura ho'aadhaaf gubaadhaan akka waaqeffatan dubbii keessa akka isaan dhaggeeffatan maqaa Yesuus Kiristoosiin ati isaan qopheessi. Isaan qajeelchi, isaan eegi, isaan tiisi. Saba kee addana dhumne kana hafuura keenya wayisi wal ilaallee namni jiru jennee cabboomnee akka hin galle maqaa gooftaa Yesuusiin ati nutti dubbadhu hafuura ho'aa bulluqaa isaa gad nutti naqii wayisi nu qopheessi mootummaa keetiif maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Ta'a. Lakkoofsa tokko jalqabee amma torbaatti nan dubbisa fakkeenya isa duraan fudhadha. Al tokko warri qaraxa fuudhanii fi warra akka seeraatti hin jiraanne hundinuu dubbii isaa dhaga'uudhaaf gara isaatti dhiyaatan. Fariisonni barsiisonni seeraa garuu namichi kun cubbamoota hin simata isaanii wajjin isin nyaataa jedhanii Yesuus irratti gunguman. Kana irratti Yesuus fakkeenya kan isaanitti hime. Isin keessaa hoolaa 100 kan qabu isaan keessaa hoolaan tokko yoo duraa bade inni 99 moggaatti dhiisee ishee badde sana amma argatutti barbaaduudhaaf kan hin dhaqne namatti amii jire. Yommuu argatus gammadee gurmuu isaa irratti hin baata. Erga manatti galees firoota isaatiif olloota isaa waamee hoolaa koo isheen duraa badde waan an argadheef anaaf gammadaa hin jedhaan. Akkuma kanatti warri waaqarraa qajeeltota 99 warra yaada garaa isaanii geddarachuun isaanii hin barbaachifne irra caalaa cubbamaa yaada garaa isaa geddaratee gara Waaqayyootti deebi'u tokkotti akka gammadan isinitti himaa jedhe. Ameen. Kun hoolaadha. Hoolaa jedhee dubbataa. Barsiisaa kan barsiisee lallabasaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Fakkeenya malee dubbii isa dhugaa miti. Hoolaa badee jedha. Fakkeenya kana sababiin irraa fudhatee fi sababiin kana dubbateef warra Fariisotaa warra beektuu macaafaatu namichi kun warra cubbamoota simataa jedhan cubbamoota wajjinaa isaa jedhaniiti isaan wajjin isaan simataa isaan ofitti qabaa jedhaniiti dhiyeessuu barbaadan. Jannaan fakkeenya kana dubbate asirratti fakkeenya kana dubbate. Hoolaa 100 qaba nam tokko hoolaa 100 keessaa 9 inni tokko keessaa badee yommuu inni badu 99 bakkeetti dhiisee isa tokko isa badee barbaacha dhaqamiti. Yommuu argatus gurmuu isaatti baateen deebi'e miti. Fakkeenya kun egaa hoolaan kun qabeenyaadha. Hoolaatu bade jechuudha. Hoolaa qabeenyaa nama tokkoof taate kana bade. Hoolaa gidduu jiraa dirree irra dheedaa hoolota gidduu dhaabbate. Ija gooftaa isaa jalaa miliqe. Ija abbaa qabeenyaa sana jalaa miliqe bade lafa inni dadhabame. Abbaan qabeenyaa sun garuu waan godhuu dhabee garaan isaa raafame. Qabeenyaa isaati abaddu deemuus. Abaddu jedhaa namni horii isaatiin uqqattuudhaa maaloodha jedhee abaddu bahu maallaa gooti kan jedhu jira horii isaa hin jiru. Eenyu hin jiru. Inni warri farakaa baay'eedhaan hojjetanii farakaan tokko duutee hin taane gurbaa tokko qal'adha obboleessa isaatti baasuu kiitiin inni immoo bira hojjeta. Abaluun keenya yoo suuqii saantiqii tokko dhabde sheeraan jedhee baankoonii diigaa. Abaddu inni saantiqa tokkittii dhabsisatu. Abaddu isaan namni jedhu jiru. Iddoo biraa guyyaa kumada barsuura godoo ormaa keessatti gammachuu argamurra balbala mana kee. Erga deebi'anii nama nadabu. Adabaaf nama waamu Waaqayyo. Ilaa dhaggeeffadhaa hiika wangeelaa keessatti akkasii Waaqayyo cubbamaa qalbii diddiirrate tokko hin adabu. Maaliif ittiin jiru?
fuula gadhiidhaan ilaalu naara fuuleen ilaalu atoo kaleessatti turtee dheen ceepho kanan godhu raawwate kun hojii waaqayyoo miti kun amala waaqayyoo miti waaqayyoo ummuna mideeku simannaa godhaaf in simata jechuudha kana laallee namarraa meetii jedhamu meetii badeedha oolaan kunii akkaatti bade moggaatti bade hoolota gidduudhaa bade kiristaana amantoota gidduudhaa badetti fakkeeffama kiristaana amantoota gidduudhaa bade qabeenyaa waaqayyootiin isin gatiidhaan bitamtanii iddoodha Kiristoos nu biteera qabeenyaa isaatiin kan isaati hoolaan keessumaayyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hoolota koo jedhee waama hoolota koo jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 10 keessatti hoolota isaatiin hoolotatti fakkeeffama Iskeel 36 gubbaatti waa'ee Israa'el hoolota jedhee waama hoolota kooti manni Israa'el isaan hoolonni koo kun mana Israa'eliidha hoolota jedhee waama amma meetii bade jedha meetiin kun immoo itti dabalee immoo dubartiin tokko meetii 10 qabdi 10 sana keessaa tokko yoo bade ibsaa ibsitee mana ishee hartee hamma argattutti dhimmitee barbaadatti mitiire yommuu argattus firoota isheetiif hoolota ishee waamtee meetii koo sana duraa bade waan an argadheef anaaf gammadaa hin jettiin akkuma kanatti cubbamaan tokko yaada garaa isaa geddaratee gara waaqayyootti yommuu deebi'u ergamoonni waaqayyoo akka itti gammadan isinitti himedha meetiin kun immoo gooftaan amma fakkeenya kana meetii bade kan dubartii tokkooti meetii sana keessaatii tokko badeedha eessatti badeedha eessatti badeedha immoo mana keessatti badeedha fakkeenya cimaadha baay'ee fakkeenya cimaadha gadi hin baane meetiin kun manuma keessatti badeedha yeroo kana dubartiin haadha qabeenyaa taate kuni meetii koo bade kana nan barbaadha itti ibsa qabsiifattee kosii artee barbaadde namoota waldaa kiristaanaa keessattuu jiranii badanii jiru hin jiran mee walii bakkeessa na dhaggeeffadhaa jiru hin jiran miliqaniiru hojii waaqayyoo keessaa badaniiru ayyaana waaqa duroo fargaataniiru garuu maqaadhaaf manuma waldaa immoo dhufanii hin galu namoonni akkasii jiru maal atii jedha namni waan ta'e san beeka utuu jiranii badu jiranii jiraa badu jiraa miliqu jiru garuu hin jiran mana keessatti badan dubartiin sun ibsaa qabsiifatti kosii argite hin barbaaddeen argatte hin gammaddeen maaliif inni beektu wangeela ibsaan wangeela lallabu wangeelli ibsaan wangeelli kosii haa amma badii jechuu beektu miti badii nama waan beekatu dubbatama amma fakkeenyaaf minaan qonnaa warra gabarii keessatti dhalatan minaan qonnaa beektu qonnaa minaanii uumuu boqqolloo qotan daabu minaan tokko tokko yommuu aramaa dhiisanii aramaan nyaatee hin badeeru aramaatu nyaate jechuudha jarreen mana keessa badan kun aramaadhaan nyaataman jechuudha yeroo wangeelli lallabamee jedhu wangeelli secaarraa aramaarraa arama jireenya namaarraa baddeettaaf siin jedhaan ati jirtu hin jedhu yeroo wangeelli lallabamuu lapheen kun na daakamanaan na nyaatama yeroo taa'ee dhaggeeffadhu jireenya koo tokko tokkoon secaa irratti agarsiisa irraa bakkeetti baasa gara qalbii diddiirraa natti fida yeroo wangeelli lallabamuu jireenyi namaa bakkeetti ba'a qullaa isa sida kosiirra haala jechuudha ibsaa wangeelaa isa bade bakkeetti baasa mana keessatti warra badan wangeelaa bakkeetti baafne gara mana waaqayyootti gara hafuura dhugaatti deebinu hafuura isaanii badee jireenya isaanii badee jireenya hafuura isaaniitu liqimsamanii nyaatamanii badanii argamuu beektu badanii nyaatamanii liqimsamanii deebi'anii bakkeetti ba'u hudhamanii qabamanii turee waaqayyoon eeggadhee jedha daawiti faarsaa isaa keessatti 42 turee waaqayyoon eeggadhee innis gara kootti jedhee dhoqqee sochootu keessaa baaseedha namni utuma jiruuti dhoqqee sochootu keessatti oollaman isaa keessa wangeelli ilma waaqayyoo
butee keessaa nama baasa. Ameen. Wangeelli Yesuus Kiristoos dhoqqee sochootu boolla badiisaa keessaa nama baasa. Wangeelli lallabamu taanaan kosiin yeroodhaa gara yerootti namarra tuulamee nama liqimsaa deema. Waan namaaf gaarii addaan baasuu hin danda'u namni nyaatamaa deema. Garuu jiratti fakkaata. Hin jiru. Namni jiratti fakkaata garuu kosiitu nyaataa deema. Kosii sanatti irraa arama dubbii Waaqayyoo irraa nyaata. Calalarraa addaan baasa. Nungulaan afarsaadha dubbii Waaqayyoo. Afarsaasaa of harkaa qaba jira mitiidhe Yohaannis. Nanaansaatti calalee kan gashatu. Abaqii immoo bakkeetti kan ittiin baasu qaba jedhaan. Ilaalaa egaa hoolaan kuni hoolota gidduudhaa bakkeetti bade. Bakkeedhaa dhaqee abbaan qabeenyaa barbaaddatee argatee fide. Dhageessaa boleessaa obadde si barbaada Yesuus. Hin badin garuu badeeratti abdiin kutatin ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos ati kan saadaanaan eessaayyuu si qaba. Mana Waaqayyoo keessaa baatee kan chokkite. Jireenya kiristaanummaa kee dhiiftee kan chokkite. Yesuus si barbaadaa jira. Wangeelli har'aa kun kanaaf lallabama. Nama badee jiruuf, nama sokkee jiruuf, nama caakkaatti galee jiruuf, nama waldaa kiristaanaa irraa ciiteef, tokkummaa qulqullootaa keessaa kan fagaatu, ilmi Waaqayyoo sagalee kanaan si barbaadaa jira. Ibsaa wangeelaa siif ifaa jira. Mana Waaqayyoo keessatti baddee kan jirtu, utuma mana Waaqayyoo keessa jirtu, hafuurri kee kan bade, kan dhaamte. Wangeelli kun siif lallabamaa jira. Haqa Yesuus Kiristoos si barbaada. Sadaffaarratti mucaa badee argina. Ilma jedhan. Ilmatu abbaa isaa jedhaan qabeenyaa konaa kennee tokko ilma ilmummaatti beekameera, ilmummaatti barameera. Ilma kun baay'ee nama dhibba. Aqeeti qabeenyaa nyaatee fixeera. Achitti dhaqee beela'utti ka'e. Manaa ba'ee qe'ee baasaa qe'ee qabeenyaatii qe'ee walfinaatii ba'ee dhaqee salphata. Garuu yaada isaatti deebi'eera. Inni hoolaa miti, inni meetii miti nama. Inni mucaa taati. Mucummaatti isa dhalatee guddateedha. Inni mucummaa isaa argateedha. Qalbii nama qabudha. Erga salphinni guddaan isarra ga'ee, erga beelli guddaan isarra ga'ee qalbiitti deebi'eera. Waaqayyo qalbiitti nu haa deebisu. Boleessa koo fagoo kan jirtu obboleetti. Fagoo kan jirtu mana Waaqayyoo keessaa kan baate. Alamaawii kan taate jireenya kiristaanummaa gadhiiste. Kiristaanatu alamaawii ta'e nagee mana Waaqayyoo keessaa ba'e alamaawii. Dhaqee immoo ittiin tolu jireenya akkasii biyya keenya keessa jira. Biyya kanatti illee akkas ta'an itti fakkaatu namni sana qayyuu asii yoo badda si warshaama keessa kan amalee lafa dhabu. Badanii dhaqanii araadaa ta'uu barbaadu. Faaraa. Warri araadaa immoo faaraa ittiin jiru. Araadinnatiin beekamu kiristaanni gaafa dhaqnu akka warra sanaa asoo barbaadaa asaan sarraan bareedu. Yaa araadaa ni gaggiriin beeku. Yoo nan dhugadhee mallattee qabachuu hin danda'u. Beekee biira qabatee akka warra kaaniitti dhuguu hin danda'u. Ganaa shaakala. Inni iddoo dhangalaasaa dhuga. Itti golfu warri araadaa. Lindi isaa malee dhaqee moo arakkata akka mucichaa. Kan saa iddoo sanaati. Kiristaanonni baay'een mana Waaqayyoo keessaa ba'anii dhaqanii salphatu. Ayyaana Waaqayyoo ofirraa fixanii duwwaatti hafu. Kajeelutti ka'u egaa. Garuu wanti guddaan mucaa sanarraa wanti arginu wanti irraa barannu taa'ee yaadee. Taa'ee yaadee immoo murtoo murteessi. Mana abbaa kottan deebi'a. Jedhee dhiise immoo miti ka'ee deebi. Abbaa isaa barbaaddate. Yeroo inni dhaqu abbaan immoo qophaa'ee isa eegaa jira, isa waamaa jira, garaan isaa isa yaadaa jira. Akka jedha sagalee Waaqayyoo keessatti Isaayyaas 55 Waaqayyoon barbaadadhaa isa argachuun utuu namaa danda'amudha. Yeroo kamiidha dhibettu yeroo Waaqayyo nu eegu, deebi'uu keenya eegu, yeroo sana nus kaanee barbaadachuu qabna. Amma Waaqayyo abbaan isaa mucaa isaa barbaadaa jira, mucichi ka'ee dhaqe hin simatame. Waaqayyoon barbaadadhaa jedha. Yeroo rakkinatti deebinee qalbiitti deebi'u gara Waaqayyootti deebi'uu qabna. Warri mucummaa gad dhiifnee ofuma namoota biyya lafaa fakkaachuudhaan
Isin irraa fokkisa. Dargaggoonni ijoollee waaqayyoo taatan bareedan biyya lafaa keessatti. Mana waaqayyoo keessatti kan dhalatan kan guddatan ijoollee waaqayyoo kan taatanii surree ciccirinaa ofumaa mataan facaaceessinaa akka warra sadan taatanii. Ijoollee kiristaanaa nan jedhe akka ijoollee ishee gaanii fakkaachuudhaaf surree cicciruu barbaadu. Mataa facaaceessuu barbaadu. Araadaa ta'uudha. Intaani infokkisa kan isaanii maraatuu fakkaatu malee kan namaa kan isaanii gara isaatu jireenya isaaniiti. Siif jireenya miti jireenyi duruyyumaa. Daabii mana waaqayyooti. Guyyaan utuu sitti ni dukkanni dhufaa jira biyya lafaa irratti. Badiisi dhufaa jira. Mucaan badda deebi. Namni badda deebi. Gara mana waaqayyootti deebi. Waaqayyo deebuu keenya barbaada. Deebi'a. Yaa mana Israa'el maaliif badde? Mucaan sun taa'ee yaadee deebi'e. Itti yaadine Orfina miti iddootti jirtu sun namni mana waaqayyoo baatee dhaqee duuriyyee ta'uu barbaade. Abbaan manaa guddaan sarbatti. Dargaggeessi sarbatti. Dargaggeettiin dubartiin sarbatti. Mana waaqayyoo kan dhiifte. Jiruuf jireenya sitti fakkaatee jireenyiif jiruun hin jiru mana waaqayyoo alatti. Wangeela Yesuusiin kan dhiifte. Kiristoos Yesuusiin kan dhiifte nama waaqayyoo deebi. Galateeffanna. Kaadhaa. Galanni siif haa ta'u sagalee kee waan nuti dubbatteef dubbii kee tokkicha isaatu ija kadhata dubbii kee kun nu haa deebisu akka waraabadee kana waaqayyoo keessaa saba waaqayyoo keessaa banneen caakkaa kettees caakkaatti kan galle bineensi kan nyaachuuf deemu har'an deebinaa nu deebisi mana keessatti banneen dhokannee jiraa bannee kan jirru ayyaanni kee kan nurraa fudhatame qullaa baanee kan jirru nu deebisi jirra kan nutti fakkaatu kan hin jirre akka mucicha mucummaa dhiisee dhaqee bade mucummaa dhiisanii kan badan har'a sagalee kanaan deebi'an mucaa waaqayyoo ta'uu dhiiftee kan badde waaqayyoo si deebisuu barbaada deebi waaqayyo deebisi nama kee deebisii fidi waan nu gargaarteef si haa galatu waan nutti dubbatteef si haa galatu. Maqaa Kiristoos Yesuusiin ameen ta'a. Eenyuun nagaa argatee eenyutu boqotee kan baay'ee si dhiisee dugda sitti gaate.